Hai hordoftoonni YouTube channelii koo jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti. Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti hunduma keessaniif yaa baay'atu. Warroonni maatiin naaf hin taane akka maatiin naaf taatan asumaan kabajaaf jaalalaan sin gaafadha. Warroonni maatiin naaf taatanii na faana jirtan guddaa galatooma galata guddaa qabdu na biraa isiniin jedha. Yaa har'aaf wantoota fuula keenyaaf faayidaa qabanii hanga tokko jechuudha. Gurraacha waan tokko ija keenya jalatti yaa balleessus baatu haga tokko garuu kan nurraa wannu jedhu jechuudha. Kuni zabaadidha namni hin beekne jirtanii roobidha. Kun mooyyuu damma. Kun mooyyuu muuzidha jechuudha. Muuzidha. Hunda isaatu asitti cinaa tokko muuzillee gimmaasha zabaadis immoo maanka kana tokko dammas jechuudha. Walitti laayixanii torbee keessatti alla yookiin al-sadii yoo dibattanii wantoota ija keessan jalaa akkas gurraacha'anii haga tokko garuu mulullee balleessu baatu jechuudha. Haga tokko ni balleessa akkanatti godhaati. Warroonni dibachuu barbaadan warroonni iji keessan jallee xabaasaa wantoota tokko wanta gurraacha nyaata hojjechuu rafaa kan nyaata hojjettanii aduuttis gadi baatan namoonni tokko fuulli isaanii kan hin dandeenye ija jalatti faa gurraacha iji isaanii zuuraan ka gurraacha akkas jechuudha. Haga tokko garuu mulullee balleessu baatu haga tokko waan fayyadamee argeef waan faayidaa irratti argeef. Kanaafuu warroonni isiniif ta'e akka fayyadamtanii laaltanii isiniin jira obboloota koo. Asumaan YouTube channelin koo harawalleedha. Like, share, subscribe naaf godhaa. Maatii naaf taana jajjabeessa isiniin jedha. Yoo irra deebi'ee isinitti argisiisa. Kuni zabaadidha. Roob jedhama. Mooyyuu kuni damma namni hin beekne jirtan jedhee yaadu. Kun mooyyuu muuzidha. Muuzii yoo cinaa tokko asitti irraa godhe jechuudha. Yoo ammaaf ani waanuma ammaati gimmaashan godhee tokkollee godhachuu hin dandeessanii garuu tokkos gootanii firiijii keessa yeroo keewwattanii akkas bultii 2-3 fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Firiijii keessa gootanii garuu alan godhina. Ala gootanii isin jalaa baduu danda'a. Firiijii keessa gootanii akkanatti walitti gootanii jechuudha. Nama muuzillee qixxeen godhee mooyyuu intinis dammallee maankuma tokko roobii kanas zabaadii kanas maankaa tokko jechuudha. Kanaaf akkanatti gootanii torbee keessatti al-sadii yoo dibattan wantoota faayidaa qaban mana keenya keessatti argachuu hin dandeenya. Akkas farmaasii wantoota garaagaraa qoricha garaagaraa bitti amma ijoolleen irra jiranii. Kanaafuu akkanatti godhaatu laalaa itti fayyadamaa yoo isiniif ta'e itti fufaayi laalaa isiniin jechuu barbaade obboloota koo. Wanti birtanti nagaa isiniif haa ta'u.